Walitti hidhamiinsa keenya kan yeroo dheeraatii fi walitti dhufeenya kan gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf waan danda'ame maraan ni yaalla, ni hojjannas. Akkasumas bu'aa uummata biyyoota karaa nagaa qabeessa ta'een kan hojjannu ta'a. Naannoon keenya waltumsa biyyoota lamaanii ni gaafata. Naannoon gaanfa Afrikaa salphumatti kan cabuu fi jijjiiramuu waan danda'uuf Somaaliyaa fi Itoophiyaan faayidaa waloo biyyoota lamaaniitiif akkasumas uummata naannichaatiif waliin hojjechuu qabu. Nuti carraa badhaadhinaa hedduu qabna. Kanaaf waliin taanee uummata keenya carraa kanarraa akka fayyadamaniif ni hojjanna. Kabajamoo galatoomaadhaan isiniin jedha. Kabajamoo Pireezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud galatoomaa jechaa amma carraa maayikii muummicha ministeera Itoophiyaatiif kennina. Kabajamoo fi obboleessi koo Pireezidaantii Rajab Tayyip Erdogan, kabajamoo Pireezidaantii Hassan Sheikh Mahmud, kabajamtoonni ministeerota akkasumas miseensota pireesii asitti argamtan dursuudhaan Pireezidaantii Erdogaanii fi mootummaa isaanii akkasumas uummata Turkiyaa simannaa bareedaa fi nama hawwatu waan nuuf taasiftaniif galatoomaa jechuun barbaada. Carraa kanatti fayyadamee galata koo mootummaa Turkii fi waan naannoo gaanfa Afrikaatti nagaa buusuuf of kennitanii hojjettaniif galatoomaa jechuun barbaada. Asuma akkam jirtu hordoftoonni Firankoo Deelii Tarkiin wal dhibdee Somaaliyaa fi Itoophiyaa gara nagaatiin hiikuuf tattaaffii godhaa jirtuun waan milkoofte fakkaatii gabaasa bal'aa qabannee irraa hanga xumuraatti akkan wajjin turtan kabajaan isin gaafanna. Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu araarri seena qabeessi taasifamu Pireezidaantiin Turkii Rajab Tayyip Erdogan himaniiru. Dureen biyyoota lamaanii Ankaraatti guyyaa roobii marii taasisan irratti Erdogan jaarsummaan kan hirmaatan yoo ta'u, Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaa bulchiinsa Somaalilaand kan Somaaliyaan qaama kiyya jettuu waliin raawwachuun Somaaliyaa waliin erga ishee walitti buusee waggaaf kan deemu yoo ta'u, Erdogan dhibdee kana xumuruuf dureewwan Itoophiyaa fi Somaaliyaa waliigaluu isaanii ibsuun Pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmudii fi muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed jajaniiru. Erdogan waliigaltee araaraa taasifame kanaaf hooggantoota biyyoota lamaanii galateeffachuun ibsa waloo gaazexeessitootaaf kennaniin wal dhibdee isaanii furuufis labsii waloo irratti waliigaluu isaanii beeksisaniiru jechuun dubbataniiru. Nageenyaa fi tumsa Somaaliyaa fi Itoophiyaa irratti hundaa'ee jalqabbii haaraa taasisuuf tarkaanfii jalqabaa fudhanneerra kan jedhan Erdogan abdiin Ankaraa inni guddaan golee Afrikaa Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu nagaa fi tasgabbii uumuudha jedhaniiru. Tarkiin waliigalteen kun tumsaa fi badhaadhina wal kabajuu irratti hundaa'ee bu'uura cimaa kan uumu ta'uu amantaa qabdis jedhan. Pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud wal dhibdee naannoo fi siyaasaa bara baraa Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti uumamu furuuf tattaaffii Tarkiin goote kan jaje yoo ta'u, biyyi isaanii yeroo hunda michuu dhugaa Itoophiyaa ta'uun yeroo hundaa itti fufti jedhaniiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmedis tattaaffii Turkii kan jaje yoo ta'u, marii nagaa jaarsummaa Ankaraan taasifame marii maatii biyya isaaniifis ta'e biyya ollaa Somaaliyaaf bu'aa mo'ataa yookiin wiin-wiin argamsiise jedhaniiru. Akka labsii Ankaraatti gamalachuu haala mijeessitu Tarkiin hanga baatii fulbaana 2025 marii teeknikaa eegaluu fi jaafur keessatti akka xumuramu waliigalaniiru. Biyyoonni lachuu walabummaa naannoo Somaaliyaa kabajuu mirkaneessuu irratti waliigaluu fi Itoophiyaan karaa nagaan ulaa galaanaa argachuu akka dandeessu beeksisaniiru. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf Somaalilaand kan Somaaliyaa irraa addaan bahu labsite waliigaltee erga raawwattee booda waldhibdeen Itoophiyaa fi Somaaliyaa kan hammaate yoo ta'u, Tarkiin waldhibdee biyyoota lamaanii gidduu jiru furuuf hojjechaa turteetti. Kana duras mariin taasifamaa akka ture beekamaadha. Bara 1991 Eertiraan Itoophiyaa irraa adda baatee walabummaa ishee labsachuun biyyoonni adda addaa lama akka hundeeffaman taasiseera. Biyyoota wal dhibdee Eertiraa waliin tureen buufata Asab erga fayyadamuu dhaabdee booda Jibuutiitti dhimma kan ba'aa jirtu Itoophiyaan gargar bahuun kun Itoophiyaan kallattiin galaana diimaa fi buufata doonii ijoo akka dhabdu taasiseera. Itoophiyaan ergasii biyya ulaa galaanaa hin arganne ta'uu ishee dandeettii daldalaa fi dinagdee ishee irraa dhiibbaa uumeen beekamaadha. Kanaanis Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf biyya Somaaliyaa irraa kan adda cittee Somaalilaand waliigaltee taasisuun ishee ni yaadatama. Ibsa kanarratti Pireezidaantiin Tarkii fuula X isaanii irraa akkas jechuun barreessaniiru. Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmudii fi muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed
biyya keenyatti keessummeessuun koo hedduu na gammachiise. Bu'aa amantaa Somaaliyaa fi Itoophiyaan biyya keenya irratti qabaniin adeemsa Ankaaraa tilmaamaan ji'a 8 dura jalqabne keessatti galgala kana sadarkaa barbaachisaa irra geenyeerra. Aarii fi wal hubachuu dhabuu tokko tokkoon irra waliif aanuun jalqaba haaraa nagaa fi tumsa Somaaliyaa fi Itoophiyaa irratti hundaa'e tarkaanfii jalqabaa fudhanneera. Akka mallattoo ejjennoo qajeelfama qabuun abbaa biyyummaa, tokkummaa fi qulqullina naannoo biyyootaa mirkaneessutti golee Afrikaa kabajamaa kana keessatti nagaa fi tasgabbii mirkaneessuun ejjennoo bu'uura keenyaati kan jedhan Erdogan gumaacha gatii guddaa qabu biyyoota lameeniitiin barreeffama labsii waloo har'aa irratti waliigalle oomishne jirra jechuun dubbataniiru. Labsii waloo kun kan darbe osoo hin taane egeree irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, biyyoonni michoota ta'an lamaan kunniin kanneen baay'ee nuuf barbaachisoo ta'anii fi kana booda qajeeltowwan irratti ijaaran galmeessuun kan irratti hojjennu yoo ta'u, obboleewwan kiyya kabajamoo wareegama guddaa kafaluun waliigaltee seena qabeessa kana irra gahuu isaaniif onnee guutuun baga gammaddan jedhaniiru. Ilaalcha ijaarsaa qabaniif galata guddaan qaba kan jedhan Erdogan labsiin waloo galgala kana irratti waliigalame kun yeroo itti aanutti wal kabajuu irratti hundaa'uun naannichatti tumsa guddina diinagdee fi badhaadhinaaf bu'uura cimaa kan ta'uu nan amana jechuun dubbataniiru. Tarkaanfiin amma booda fudhannu waliin murteeffannee piroojeektoota nagaa fi badhaadhina uummata naannichaa guddisan irratti ni hojjennas jedhaniiru. Waajjirri pireezidaantii Turkii ibsa baaseen pireezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheekh Mahamuudii fi muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad waliin erga wal arganii booda pireezidaantii Rasiib Xayyib Erdogan ergamtoota keessummootaa waliin ibsa gaazexeessitootaaf waloon kennaniiru. Keessummoota isaanii fi jila isaanii Turkiyaatti keessummeessuun itti quufinsa kan qaban ta'uu ibsuun amantaa Somaaliyaa fi Itoophiyaan qabaniin tilmaamaan ji'oota 8 dura kan eegalame adeemsa Ankaaraa sadarkaa barbaachisaa irra gahuu ibsaniiru. Pireezidaantii Erdogan kanaanis aarii fi wal hubannoo dhabuu tokko tokko wal mo'achuudhaan jalqaba haaraa nagaa fi tumsa Somaaliyaa fi Itoophiyaa irratti hundaa'e tarkaanfii jalqabaa fudhanneera. Akka mallattoo ejjennoo qajeelfama qabuun abbaa biyyummaa, tokkummaa fi qulqullina naannoo biyyootaa mirkaneessutti golee Afrikaa adda ta'e kana keessatti nagaa fi tasgabbii mirkaneessuun ejjennoo bu'uura keenyaati kan jedhan Erdogan karaatti yeroo tokko tokko yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii sabeeffachuun Turkiyaatti walgahuu isaanii hubachiisuun pireezidaantii Erdogan itti fufuun walgahii fuulaa fuulatti taasifamu kanaan alatti akkasumas yeroo baay'ee bilbilaan qunnamtii qabna turre jechuudhaan adeemsa kana hunda keessatti miira aantummaa fi ejjennoo paartilee sirriitti dhageeffanneera. Gumaacha gatii guddaa qabu biyyoota lameeniitiin barreeffama labsii waloo har'aa irratti waliigalle oomishne jirra jechuun kan dubbatan yoo ta'u, labsii waloo kun kan darbe osoo hin taane egeree irratti kan xiyyeeffate ta'uu seera bu'uura biyyoonni michoota ta'an kun lamaan amma booda ijaaran kanneen nuuf baay'ee barbaachisoo ta'an galmeessaa jirra jechuun dubbataniiru. Obboleewwan koo jaalatamoo wareegama guddaa kafaluun araara seenaa kana irratti gahuu isaaniif onnee guutuun baga gammaddan jedheen ilaalcha isaaniif qabu ibsa kan jedhan Erdogan. Pireezidaantii Erdogan itti dabaluun naannoon Somaaliyaa fi Itoophiyaan irratti argaman ji'oogiraafii seenaa keessatti yeroowwan ifaa mudatee fi dhala namaaf gumaacha guddaa olaanaa kan taasisu ta'uu eeruun kanaan duras jal'inni hedduun kan isa mudatee fi bakka wal dhibdeen cimaan itti mudates ta'uu eeraniiru. Waliigaltee